Ajandaa marii biyyaalessaatiin qabxiin jijjiirraa alaabaa biyyaalessaa dhiyaachuun dhaga'ame. Waraanni Ameerikaa haleellaa torban lamaaf Iraan irratti raawwachaa ture addaan kuteera. Lola biyyoota lamaan gidduutti uumamu hambisuuf tattaaffiin dippiloomaasii itti fufee jiraachuu qondaaltonni naannichaa AP'tti himaniiru. Ajandaa marii biyyaalessaatiin qabxiin jijjiirraa alaabaa biyyaalessaa dhiyaachuun dhaga'ame. Marii garee xiqqaa namoota 10tti qoodame irratti mari'attoonni dhimmoota alaabaa, asxaa, faaruu naannoo, alaabaa fi asxaa Itoophiyaa irratti yaada filannoo kaaniiru. Guyyoota muraasa darban keessa gareen xiqqaan namoota 10 of keessaa qabu kun garee marii miseensota 50 qabu irratti mari'achuun kan dhiyeessan yoo ta'u, gareen kun yaa'ii guutuudhaan kan mirkanaa'ee fi isniinaa dhufu kan jalqabu ta'a. Ajandaawwan garee miseensota 250 qabuuf darban keessaa ajandaawwan xixiqqaa ajandaa ijaarsa biyyaa jalatti argaman keessaa tokko ajandaa xiqqaa mallattoolee fi eenyummaa biyyoolessaa irratti waliigaltee irra gahuu irratti xiyyeeffata. Ajandaawwan xixiqqaa 7 ajandaa ijoo ijaarsa biyyaa jalatti tarreeffaman keessaa dhimmi abbummaa biyyaa, seenaa fi eenyummaa, dhimma afaanii, ijaarsa sabaa fi bulchiinsa adda addaa, mallattoolee fi eenyummaa biyyoolessaa fi ajandaawwan xixiqqaa biroo tarreeffamaniiru. Akkasumas ajandaawwan xixiqqaa tokkoon isaaniitiif gaaffileen marii 3 hanga 7 dhiyaataniiru. Mallattoolee fi eenyummaa sabaa irratti waliigaltee irra gahuu irratti ajandaa xiqqaa jalatti gaaffiiwwan marii 3 kaaniiru. Gaaffilee keessaa tokko alaabaa Itoophiyaa jechuunis halluu fi asxaan isaa ayyaana biyyaalessaa hunda akka ta'uuf maaltu jijjiiramuu qaba kan jedhu ture. Faisal Abdulaziz gaaffilee adda duree ajandaa xiqqaa kana jalatti dhiyaatan irratti sadarkaa miseensota 50 mari'achuu fi walga'iin xumuruu isaanii kan ibse yoo ta'u, marii kana irratti paartilee siyaasaa fi mana maree waliinii bakka bu'uun hirmaachuu isaanii ibsaniiru. Alaabaa fi asxaan biyyaa maal ta'uu qaba? Alaabaa fi faaruu naannolee maal ta'uu qaba? Yaadonni filannoo hedduun akka dhiyaatan nutti hime. Alaabaa biyyattii ilaalchisee alaabaa magariisa, keelloo, diimaan amma jiru tuqamuu osoo hin taane asxaan jijjiiramuu qaba jedhan. Yaadonni filannoowwan biroos akka dhiyaatan ibseera. Kanneen akka asxaa urjii amma jiru buqqisuu fi asxaa saba hunda alaabaa amma jiru irratti kaa'u. Fakkeenyaaf akka alaabaa Ameerikaa. Hirmaattota keessaa tokkoon asxaa gugee kan mallattoo nagaa ta'e asxaa biyyaalessaa ta'uu akka hin qabne yaada dhiyeessan jedhan Faisal. Hirmaattonni garee inni irratti hirmaate irra caalaa alaabaa amma jiru osoo hin tuqiin asxaan naannolee biyyattii hunda bakka bu'uu danda'u hojjetamuu akka qabu irratti walii galaniiru jechuun hirmaataan kun ibseera. Alaabaa naannoo ilaalchisee biyyattii keessatti alaabaa tokko ol ta'uu hin qabu jechuun naannoleen hundi alaabaa magariisa, keelloo fi diimaa amma jirutti fayyadamu. Garuu asxaalee isaan bakka bu'an fayyadamuu akka qaban dubbataniiru. Faarfannaa kana ilaalchisee faaruun ammaa kun itti fufuu akka qabu hedduun sadarkaa dhaabaa irratti waliigaluu isaanii eeruun dhimma naannoleen faaruu qabaachuu isaanii irratti mari'achuu isaanii garuu qabiyyeen faaruu kanaa kan nama aarsu ta'uu akka hin qabne eeraniiru. Waraanni Ameerikaa haleellaa torban lamaaf Iraan irratti raawwachaa ture addaan kuteera. Lola biyyoota lamaan gidduutti uumamu hambisuuf tattaaffiin dippiloomaasii itti fufee jiraachuu qondaaltonni naannichaa AP'tti himaniiru. Waraanni Ameerikaa haleellaa isaa akka addaan kute ibsuun Huusii Iraan deeggaramu garuu dhaabbata boba'aa Saawudii qarqara galaana diimaa jiru haleeluu isaanii himaniiru. Iraan Yuukireen taanker Iraan galaana Kaaspiyaa keessatti haleellaa raawwatte jechuun himatte. Waraanni Ameerikaa dilbata darbe bishaan Iraan uggurri isaa humna guutuun akka itti fufu ibseera. Garuu haleellaa halkan 13f ture akka addaan kute ibseera. Waa'ee haleellaa xiyyaaraa kun addaan cituu gaafatamanii qondaalli olaanoo Ameerikaa tokko Tiraamp yeroo hunda dippiloomaasii akka filannu ifa godhee ture. Garuu lammiileen Iraan yoo walitti galuu baatan maal akka eeggatan agarsiifnerraa jedha. Lolli Ameerikaa fi Iraan kibxata darbe ji'oota 5f ture dhaabbataadhaan akka xumuramu hanga ammaatti mallattoon hin mul'anne. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp lagannaa dabalataa akka raawwatan doorsisaan dippiloomaatonni marii biyyoota lamaan gidduutti akka taasifamuuf dhiibbaa jirra jedhu.
Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun torbee dhufu Trump waliin mari'achuuf gara Waashingtan imalu jedhamee eegama. Israa'el Ameerikaa cinatti fulbaana 21 Iraan irratti duula waraanaa kan jalqabde yoo ta'u, haleellaa qilleensaa dhiyeenya kana raawwatame keessatti garuu harka hin qabdu. Qondaalli naannichaa maqaan isaa hin ibsamne tokko AP'tti akka himanitti biyyoota lamaan gara minjaala mariitti fiduuf tattaaffiin taasifamaa jira jedhe. Iraan haleellaa Ameerikaa raawwatteef deebii kennuudhaan haleellaa biyyoota ollaa irratti raawwattu dhaabuuf murteessuun ishee waldhabdee kana hammeessuuf mallattoo gaariidha jedhan. Ameerikaa fi Iraan yeroodhaaf dhukaasa dhaabuutti deebi'uuf fedhii qabaachuu isaanii qondaalli kun himaniiru. Iraan erga waraanni kun jalqabee Strait of Hormuz cuftee daandii doonii barbaachisaa ta'e dooniiwwan haleeluun gatiin boba'aa addunyaa akka ol ka'u argiteetti.